biyya fedhe haa jiraadhu bakka fedhe haa jiraadhu fedhu isaa mana dhiisee deemu maaluma mana hidha kun isin ga'e fedhe waan akkaan golqabe malee eessumaan dhuftee immoo waan ati barbaadde sanuu godhaa fi taasisan isin ga'e. mee waan jonko wal fedhanii gargaarina gargaaruuf jinni gargaaruuf dhufne maali waajabu hin dakkawan akka walitti lolle qofa akka walitti muufanne qofa nammaan isin himaa jechuudha kanaafuu dhageeffadha beeku manaa deemus bakka fedhe jiraadhuuf bakka fedhe taa'uuf iddoo fedhe jiraadhuuf na barbaadudha maaltu isin ga'e tokkoon keessa na barbaadina yoo lubbuu teessan ka jaallatan taate anaaf beekaami alaa keetii hiyyattiin bulamu alaa keetii namatti hin bulu alaa keetii kumoodha alaa keetii maali sammuudhaan yaadaa hubannaa akka fedhinnaa keeyyatti muramu akka fedhinnaa keessanii gabaabumatti waan lubbuun biyya jettee jala argamu waan lubbuun teessa jettee jala mataa nama gara galchinaaf bakka fedhee jiraata bakka fedhee diima bakka fedhee nool eenyuun na gaafata kalas akkan hanga feetan na barbaadaniif nan agartan jira hanga feetan na barbaadaniif nan agartan bakka na jiru eenyu baasaa beeka garuu kan barbaadna jee tasa yaan arge anaa beeka waan isaa wayin ammanaa beebiin beeka waanin bee eega waan mana keessa jiru kan isin hubachaa jirta yoo ta'es malee sanis hubachuu qabdan hubachuu dandeessan nan beektan isin hin beeku naannaa kiyya beena isin hibime yoo tokko dubbiin namaa isin qabu taate barbaade baatanis barbaade jira isin barbaadnaan mana kiyyaa takkanatti miila tokkoon hin hojjetina abbaan fedhe obboleessa wala jinniin beekuun akkatti qalee irra darbuuta arraan booda jitti isaan argean arraan booda jitti isin argeen warreen ijjeeyyaata rugiyaan taaka jira geejjira toofiqoo eenyu qo'ettani Ibrahim maal godhachi maaluma godhamna maal tura barbaada isin jee Muhammad daa'imaa ka barbaadani Muhammad tuulee itti qoora jaalatee bee gaafa fedhe deebi'e jaalatee bade gaafa badee deebi'an samaa mataa nama dhukkubsitan kun isinii beekaa atis leelu arraa booda chaanaala kanarra viidiyoo takka martee gallakkiftee hangeessi jiru arraan booda bilbila ati harkaa qabdusan amaneeti duraan jaalala kana jibira kaa'e hiccitii maali irra gadhiisuu kijiba irra gallakkisu ni dhiifta moo hin dhiiftu ni dhiifta moo hin dhiiftu ani yookaan bilbila ati deddeemtuuf saniif isillee walirratti buloogaa beekatu saaroo kositti ergee bilbila sanii sirra guban chaanaala wayifuutti bira dha irra waa gadi hin lakkisinii afaan oromoo yoo beektu irra waa gadi lakkisinii arrabooda cirra waa gadi lakkisee silkii ati argaa qabdu asirratti gosa nuti kabajaa gaariidha kabajaa gaarii walii galla atis tuufikoo karaan an jiru irra bahe hin dhaqin achis mana sana hin dhaqiniin guddiyaan atis dhaggeeffadhu naannawa mana kiyyaa hin bahin hin dhaqin akkana biraa deeme maali akkaan fedhee dhiiseetiin biraa deeme eenyuun na gaafa maal isin dhaqabe maaluma isin gachaa'usan Ibrahim atis naannawa mana kiyyaa bahe naannawa mana kiyyaa bahe kara fedhee deema bakka fedhee dhaqan na barbaaduudhaan maalumaa isin hin ga'e aniin kun mirgan qabu akka fedhee bulee akka fedheetti ooluu mirgan qabuun mirgan qabu garuu kamoo fedha akkamii maalumaatti tanamaa keessa isaan dhaqe maalumaa isin dhaqe taleellu anaa gaafa Jaga bagi, mari mereka video mereka lagi saya. Arrabod. Video marte
chaanala sanirra yoo godheette wallollee beeku. Wallollee beeku. Walfindhee beeku. Amma dura waliin lolli. Amma dura waliin tuyni. Dhumaatis wal goonee jiru. Kanaafuu ani mirga qabaachuu biyyattiin amanee bakka fedhe jiraata malee maaluma anta namaa tana dhibee tokko lafa yaa onallee naarjina mataan dhufina osoo walitti mufanne osoo waliin lolle osoo harkaan waliin hin geenye naannawa mana yaa bahuudha buudhaanis hin jeemmesu walii gallaa bakka fedhe haa jiraatu bakka fedhe isaa dhufu waan fedhe isaa jedhamu mirgaan qabaa mirgaan qabaa ejjitiin isin gallakkisaa jirtan viidiyoon isin dalagaa jirtan na bira ga'aa jirtu maalumaaf waa'ee qiyyaasoo itanii maalumaaf viidiyoon irra martan Kofi kuatis viidiyoon irra maruu yeroo duraa guyyaa jalqabaa siin mare leelloo bira dheeyitee Ujian ati sette asite video dheeyitee leelloo wajjin viidiyoo galee kana ejjitii eenyu baasuudhaaf yatoo eenyurra yaada kannachuudhaaf Ibraahimii fi Toofikonis dhaqanii eeda viidiyoochi dalagan arge waan isin gallakkisaa jirtan harkaatumaan jira ani manaa hin deeme malee sooshaal miidiyaa irraa dhabamu hojjitii ta'e waan isin dalagaa jirtan harkaan hin jira Ibraahim maaliif jedhee Toofikoo wajji maaliif jedhee ejjitii eenyu gadhiisuuf eenyu hojibaa godhuuf eenyu hammaa gurguraa fi maalumaa tana mana mana ge am bakkaan fedhe diimee bakkaan fedhe ooluu hin danda'u am mirgeen qabu maalumaa isin gelche afaan oromoon beektanii waan naman galchin keessuu hunda akkama seenanii akkama firaa seenanii akka kiisaba ichi seenaa deemanii ajaa'iba ta'e sun mataa nama dhukkubse waan takka dalaguun dura itti yaada dalagaa dhufaallaa adeemu fedhu diriiree adeemaan itti yaadee deemanii godhu jiru maatuu mutuudhaa yoo waan akkanaa talee ni itti yaada viidiyoo narratti malina haasawitanis viidiyoo waan biraa haasaa maraa malee waa'ee qiyyaa haasawitanii akka viidiyoo dalee ni irra muutu walii gallee kabajaa gaariidhaa is kabajaa jiraata is kabajaa namantuu hin irraa taanaan gadiin bee malee manaa hin deeme malee isnee baagalu natti tolee jedhanii hin beene bakka fedhe yoon taa'e natti tolee ni taa'u jiru iddoo fedhe yoon jiraate natti toleeti malee an akkamatti laa iyyaajina afaan natti akka fedhe ta'uu hin danda'a akka fedhe ta'uu akka fedhe waan hin barbaade hojjechuu hin danda'a eenyummaa galcha akka naa barbaade eenyu galchame eenyu baasaa galcha eenyu waan irraa qabaan nama liqina irraa qabu jira maal barbaade mana biyya dhuftan liqina irraa qabda immoo maaliif manmoqiyyaa maalumaaf hin bidee jaa'iba Nah, aku nasi ingi mental. Ya aku jadi nah hal kan ini mau tanya memang tanya. Dan saya belum. Aku kesini di mau tanya lepas dia nasi ingi. Ya mau atau kurang kami. Please. Dia lagi segala terus nasi ingi. Aku atau kau adim tu melebar terbit di memi. Ilmu adalah Europe pinggir. Jadi ni gudati ampudet mandi mana kami ni nadi. Suatu. Bara nama tanya rasa ni gerunje. Maaf utasi. Dua nama dabu jiran nama dabu.
kanni arra ilmoo xiqqoo tana wajjin ona keessa dhiisee deemu hin jirtu ankanii dhufe asii miti dhagee lafa fagurraa hin dhufe. Ebar akka dhimma lafa gogorraa dhuftee amma as jirtu dhagee dhufee beektaanu galgaluu dhugaadha dhufee lallaaluutti hin jira. Waan isin barbaadullee akkana naatu si godha yaadinii sammuu bikka seenee niin baasaa akkanaa jeenete sanii achi jirra. Aboonni ilmoo xiqqoo tana wajjin akkamitti dhiisee deema. Tanaafuu gaanamma ilmoo tana wajjin fuudhee deema isi. Isi akkana fuutee deemuu miti haa amma fakkeenyaa nuttis bira jirra. Akkanatti waan akkanaan taatu innee lollee nutu sababa sanii waan barbaachisiif gonannee asii honoo isiidha wajjin gizee hunda bira dhufnee laalu jirra. Tanicha akkana jirra ammatis akka aartee dhufte kanaan osoo hin taane dhubbanaayi akka aaranii beektamu kan darban jala. Aboomee isuma tana laaltu obboleettiin qabdu obboleettii deemee gizee kana godhanii dirree keessa darbanii deeman maal si fakkaatti mee atummaa nuu laaliiwwan. Bal'aan akkasuma nu haarsitee galgalarraa kun oomishee isii gaafatu dandeessa as bira dhufu jira waliin jirra waa hunda asitti dhufeen waan barbaadinaa sii godha yaadiin hin cinqamin jee sii hunda jajjabeessu jira bara. Aboo innummaan sanuu mee innummaan sanuu akkami tana dhiisee anamma waan tokko hin dhaga'u isumaan fuudhee deemee mana fayyageessaa jechuudha. Akkatti mitirii amma fakkeenyaaf namni ummiyoon tun ummee galte guyyaa meeqa amma kana keessa kana fuutee deemtaani. Aboo inni yoo daa'ima kanarra dhiisee akkamitti numan taatu ni yaana malee ati waa tokko qophaa'e. Wanni dhufee mabbalisa qiyyaas dhufee bara hanga maduraatu rakkoo waan keessa jiran beekame. Wanni jetta rakkooti qabdu si waliin qooddataat wajjii waan barbaadde nurra dhiisnuu si godha jechuun jirraa miisa. Isin rakkisaa ooludha anusee deemuu irra naa jira. Ilmoo isiniin guddisaa anamma ilmoo isaatis ilmoo isaatis niin guddisaa isii anamma hin dhiisu fuudheetiin deema ati immoo saahiba keeti atuu keessa jirtan fakkaata. Osoo keessa jiraadde fakkeenyaaf osoo keessa jiraadde asi dhufee isis ilaalu bakka inni jiru qofa qabaasan booda isa bira dhaqa malee isii bira osoo qofa qabaadde jechuudha. Amma erga guyyaa inni badee irraa kaasi asitti gisee hunda isii bira nafne dhufee lallaalu jira maal feete waan barbaadde jee isii gaggaafatu jiraame ati imma har'aa dhuftee uume amma fakkeenyaaf isiin tunuu eegalte turre amma kararraa ofus wayitaati hangas iyyoo isa garre nuutu isa bakka inni jiru raqabee.